Waldhabdee biyya keenya Itoophiyaa fi Masrii jidduu jiru kan muddama Masrii Itoophiyaa fi Somaaliyaa jidduu jiruu fi humna waraana Itoophiyaa fi Marsii yeroo wal bira qabamu kamtu akka caalu qabannee isiniif dhufne jirra. Hanga dhumaatti nu daawwadha. Sababa hidha haaromsa laga Abbayaa irratti ijaarameen waggootaaf muddama kan seenan Itoophiyaa fi Masriin booda kanammoo inumaa muddamni isaanii kun hammaateera. Biyyoonni lamaan ollaa walii miti. Haa ta'u malee waraanni Masrii Somaaliyaa seenuu hordofee Finfinnee fi Kaayiroon wal dura dhaabbataniiru. Hariiroon biyyoota lamaa daranuu kan hammaati. Somaaliyaa fi Masriin waliigaltee waraana erga tolfatan booda xiyyaaronni waraana Marsii meeshaa waraana fe'anii Moqaadishoo qubachuu isaaniitiin. Itoophiyaa fi Somaalilaandiin waraanni Masrii Somaaliyaa keessatti akka qubatu taasifamuun nagaa fi tasgabbii Somaaliyaa fi gaanfa Afrikaaf yaaddessaadha jechuun mormii ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen mootummaan Somaaliyaa qaamota ala naannicha jeequu fedhan waliin hojjetaa jira jechuun himateera. Masriin gama isheetiin qooda bishaan kiyya mirkaneessuuf tarkaanfiiwwan barbaachisoo fudhachuurraa duubatti hin deebi'u jechuun xalayaa akeekkachiisaa fakkaatu UN'tti yookaan United Nations'tti galchiteetti. Biyyattiin xalayaa mana maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ergiteen Masriin faayidaa uummata ishee kabachiisuuf chaartara United Nations yookaan UN bu'uura gochuun tarkaanfii hunda fudhachuuf qophiidha jedha. Barbaachi ulaa galaana Itoophiyaa fi Somaaliyaa kan walitti buuse yoo ta'u, ergasii Soomaaliyaan biyyoota Itoophiyaa waliin hariiroo gaarii hin qabne waliin michummaa cimsteetti. Humna yookaan paawarii Itoophiyaa fi Marsiin qaban yoo wal bira qaban. Waraanni Itoophiyaa waggoota muraasa darban waraana biyya keessa fi alaa keessatti qooda fudhateera. Waggoota 30 darban waraana Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas waggaa 2 dura ammoo waraana waliinii kaaba Itoophiyaa keessatti hirmaateera. Isaan waraanni Itoophiyaa biyyoota Afrikaa garagaraatti nagaa kabachiisuun qooda fudhateera. Waraanni kaaba Itoophiyaa lammiilee nagaa fi qabeenya qofa osoo hin taane waraana Itoophiyaas hubuun isaa hin oolu. Gama kaaniin walitti bu'iinsa hidhattoota waliin naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi kana keessattis qooda fudhachaa tureera. Gama kaaniin waraanni Masrii waggoota 40 darban waraana guddaadha jedhamu keessatti hin hirmaanne. Ammoo biyyoota lixarraa deeggarsa waraanaa argataa ture. Duulli waraanni Masrii loltoota isaa kuma muraasa kan itti dhabe gammoojjii Siinaay keessatti gartuu Islaamic State waliin lola seeneeni. Waraana IS loltoota Masirratti baneen bara 2013 eegalanii loltoonni fi poolisoonni Masrii 3,200 ta'an ajjeefamuu yeroo tokko pirezidaantiin Masrii dubbatanii turan. Kanaan ala waraana guutuu keessa seenee hin qabu. Humna waraana biyyootaa gamaggamuun sadarkaa kan kennu dhaabbanni Global Firepower bara 2024 keessatti baay'ina waraana hanga hidhannoo isaaniitiin sakatta'uun sadarkaa kenneera. Qorannoo humna waraana biyyoota 145 taasisuu kanaaf qabxiilee 60 hordofa. Madaalliin kun kutaa waraana biyyoonni qaban, meeshaa waraanni hidhate, baajeta waggaa waraanaaf ramadamu, dhiheessii gahaa fi yeroon gahuu isaa, qabeenya uumamaa fi teessuma lafa biyyoonni qabanis ilaalcha keessa galcha. Akkaataa xiinxala Global Firepoweritiin humni waraana Masrii Itoophiyaa fagootti caala. Dhaabbanni kun biyyoota 145 keessaa Itoophiyaa 49ffarra yoo kaa'u, Masrii immoo 15ffarra kaa'e. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa 54 keessaa 5ffaa yeroo teessu kan dursaa jirtu immoo Masriidha. Waraanni Masrii baay'ina waraana
humna qilleensaa lafoo fi galaana Itoophiyaa waliin yeroo madaalamu kan Masriitu baay'inaan caala jedha dhaabbanni kun. Baay'ina waraanaa. Baay'inni uummata Itoophiyaa fi Masriin waliin dhiyaatus baay'ina waraana garuu garaagarummaa guddatu biyyoota lamaan gidduu jira. Akka dhaabbanni kun jedhutti Itoophiyaan waraana 162 qabdi. Masriin immoo waraana 440 qabdi jedha. Kanaan ala Masriin humna eeggataa walakkaa miliyoona gahuu fi humna dafee dhaqqabu 300,000 qabdi jedha. Dhaabbanni kun garuu Itoophiyaan waraana eeggataa fi dafee dhaqqabu hin qabdu jechuun ibse. Dhimma kanarratti dhaabbata biraarraa odeeffannoon argame hin jiru. Itoophiyaa keessatti dhimma waraanaa odeeffannoo argachuunis ni rakkisa. Humna qilleensa fi humna lafoo fi humna galaanaa. Masriin walumaa galatti xiyyaarota waraanaa 180 kan qabdu yoo ta'u, Itoophiyaan ammoo 91 qofa qabdi. Xiyyaarota waraanaa Masrii 180 keessaa 238 jeettiiwwan waraana lolaa oolan. Itoophiyaan jeettiiwwan waraanaa 23 qabdi. Lakkoofsa heelikoopteraa yoo ilaalle Masriin 388 yoo qabdu, humni qilleensa Itoophiyaa ammoo heelikoopteroota 31 qaba. Xiyyaara fe'umsa waraana leenjii fi xiyyaara ergama addaatiif oolan Masriin Itoophiyaa caalaa qabdi jedha. Humna lafaa yoo ilaalle Masriin taankota 5,300 ol kan qabdu yoo ta'u, Itoophiyaan ammoo taankii 680 qabdi. Itoophiyaan konkolaataa waraana sibiilaa 100 ol kan qabdu yoo ta'u, Masriin konkolaataa sibiila uffatan 77 ol qabdi. Gabaasa dhaabbata Firepower bara 2024 keessatti eeramuu baatus Itoophiyaan diroonii Turkii, Chaayinaa fi Iraan hojjetan xiqqaa hin taane qabdi. Masriin gama isheetiin diroonii lolaa kan qabdu yoo ta'u, guutumaan guututti biyya keessaa kan oomishamanidha. Baha giddu galeessaa fi Afrikaa keessatti humna galaanaa guddaa kan ijaarte Masriin dooniiwwan guddina wal caalanii fi faayidaa adda addaaf oolan 140 kan qabdu yoo ta'u, irra caalaan isaanii kan Ameerikaa, Faransaay, Jarmanii fi Xaaliyaan tolchanidha. Itoophiyaan ulaa galaanaa kan hin qabne yoo taatu, humna galaana ishee deebistee ijaaraa jirtu ibsamullee ammatti doonii humna galaanarraa waraanaaf oolu hin qabdu. Humna namaa, faayinaansii fi loojistikii biyya tokkoo bu'aa waraana yeroo dheeraa keessatti gahee guddaa qaba. Global Firepower akka jedhutti wantoonni akka rasaasaa, uffata dambii, meeshaalee jijjiirraa oolan, qoricha, nyaata fa'aan humni biyya keessatti oomishamu murteessaadha jedha. Gama kanaan Itoophiyaan humna namaa uummata miliyoona 100 Masrii caalaa qabdi. Akka gabaasa kanatti Itoophiyaan dandeettii waraanaatiin kan caaltu baay'ina humna namaa dirqamaaf hiruuraa danda'u Masrii caalaa qabaachuudhaan. Baasii waraana Masriin ramaddu kan Itoophiyaa dachaa hedduun caala. Baajenni waggaa waraana Masrii doolaara biliyoona 9.4 yoo ta'u, kan Itoophiyaa doolaara miliyoona 888dha. Kanaanis kan Masrii dachaa 10 kan Itoophiyaa caala. Bara 1980 irraa eegalee fedhii Ameerikaan baha giddu galeessa keessaa qabdu irratti qooda guddaa kan qabdu Masriin gargaarsa dinagdee fi waraana gara doolaara biliyoona 50 argatteetti. Haa ta'u malee Itoophiyaa fi Masriin kallattii wal waraanuu carraa jiru xiqqaadha. Waldhabdeen alkallattiin biyyoonni dandeettii waraanaa qaban hundatti akka fayyadaman hin dirqisiisu. Kanarraa kan darbe gabaasa Global Firepower keessatti eeramuu baatus haleellaan qilleensaa daangaa qilleensa biyyoota ollaa qaxxaamuru raawwatamuu yoo jiraateef ammoo kanarraa kan darbe gabaasa Global Firepower keessatti eeramuu baatus haleellaan qilleensaa daangaa qilleensa biyyoota ollaa qaxxaamuru raawwatamu yoo jiraateef ammoo biyyoonni lamaan sirna ittisa haleellaa qilleensa ammayyaa akka qabaatantu himama.